Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 maal jedha? Roomaa boqonnaa 5 macaafarra laal Roomaan girgiddaarra hin jiru. Gadi jedhaa macaafarra waa dubbisaa bilbila faara warri qabdan. Boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Tarii namni namaa waan gaarii godhe tokkoof du'uufi hin fedhata. Fedha qabaa ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'u hin fakkaatu. Dubbiin kun akka nu galtuuf irra deebinu. Tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanii jirru Kiristoos nuuf du'u isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisa. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isumaan immoo eekkamsa Waaqayyo jalaa ooluuf jirra. Nuyi ammallee diinota taanetuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Kana duwwaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin amma araaraa waan qabnuufis Waaqayyotti gammaduu keenya hin himanna malee kan deebi'e lakkoofsa 1. Kana duwwaa miti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amma araara waan qabnuufis Waaqayyotti gammaduu keenya hin himanna malee waanuman jedhu wallaale kan jedhudha. Cubboo hojjetaa jira waldaa kee taa'e. Waanuman jedhu na beekuun dogoggora qabaa jedha waan jennu qabna. Mee akka mata dureetti wanti isin fudhattanii kaatanii dhiifama gochuu fi araara gochuu jennee kaana. Wanti kun akkaataan isaa utuu barumsaa gadi fagoo ta'e gaariidha. Garuu waan afur Waaqni nutti dubbatu jira kana keessa. Dhiifama gochuu fi araara gochuutu gargar ta'ee natti argame maaliif akka ta'e hin beeku. Akka inni itti naa ife immoo isinitti hima. Sirna aadaa wayi walitti dhufeenya nama tokkoo keessatti namni walitti bu'ee wayi gumaan ta'ee wanti gumaan gidduu isaanitti uumame hiddirii yaa'ee wayi jaarsoliin maanguddoon dhufee wan sun gumaa yoo ta'e jara sana otoo harka waliin fuusisin akka seeraatti hoolaa akka lama wayi akkuma naannoo sana wayi lukku wayi re'ee wayi waama danda'u qalee namni dhiiga buusee erga dhiigi sun dhangala'ee booda jarri walii galanii araaramanii lamuu lammataa waa'ee kanaa keessa deebinee yaannu gumaan nu gidduu dhaaba'eera walii wajjin buna dhunnaa walii wajjin oollaa gabaas hin deemnaa afooshii keenya tokko yaadi keenya tokko walii wajjin jirraa jedhee araara walii godha. Meenummoo safara keessatti si'a tokko taraaramirra dhiifama godhiifii jenna. Dubbii kanatu dhoksaa wayii qaba. Waaqa abdiyaa keessoon dhiifama. Nami dhiifama godhu garaa keessa waa kaata. Araara garuu hin fixxee maraara goota. Fixxee araara goota. Dhiifama garuu egaa jedha asiniif jedhee nan dhiisaa. Wayii Waaqayyoof jedhee dhiisaa jedha malee raawwadheeduma dubbii kana fixeen araara godhan jedhu. Dubbiin nama Waaqayyoo gidduu dhumuu diddeeti akka nama biyyoo kana miicuu ta'ee ture la akkam dubbiin nama Waaqa gidduu ture akka nama biyyoo kana miicuu nama biyyoo kana miicuu yaadama har'a biyyoo tokko miicee yaadaa jira nama jedhu tarii yoo namuma bakka homaa tokko daa'ima yoo ta'e ijoollee homaa tokko hin beekne yoo ta'e isaan ala kana ilaamma isaa kana boroomni kun xuruudha daa'imaaf beektu miti
golgali yoo tarishin jedhan bakkee ta'aniitu bat god biyyoo kana dhiqu hinnuma itti fakkaata. Cubbuun ilmaan namaa akkas ture yaa waan hin dhumne wayii yaalamaa ture dhumeenuma dhumuuti luba fixee leewwii fixee bara araara bara nooyisana nama fixee waan meeqa fixee dhumuuti dubbiin lubi dubbi giddu galee fixuu milikitaan taalaa ta'ee dadhabe hin taalaat amma otuu namni deebite marsaa lamarratti deebi'a tokko marsaan namni irratti waaqayyo wajjin araarama jedhee ani yaaduudha anatu yaada laashee kan ani yaadu bara noo'ii bishaan badiisaatu nama hundumaa fixe sababa maaliitiif seexana dheemoo waaqayyo dhee saba sana maal jettan jedhan haasaa waaqayyoodhumatu dheemiya dudda kuteem jalaa gaditti dhiiseem yaa waaq atimee nuun calluma inni profeesii tokko malee lallaba tokko malee halkanii guyyaa warra waaqayyoon galateeffachaa ooluudhaan beektu nuun galle malee waan jedhu nabee jenne malee warra halkanii guyyaa waaqayyoon galateeffachaa oolu keessaa nuyi tokko sababni isaa kana gad ol dhiisuu danda'an lafaa gaditti dhiise samiirraa gaditti dhiise achiin rooba asiin rooba gidduutti jarri baddiya isayyuu guutaa deemu dabalaa deemu abeeti hawaako otuu deebuu ta'e namni sumaan jiilti lammaffaa bar tokko jira barri kuni bara waaqayyo raajota irratti nama rukutuudha barri sun bara Elsaayi ture barri sun bara ulfaataadha mee mootota dhaqaa barri sun bara cimaadha akkinni itti baay'ee dhumaanatti maqaama gooftamaa inni kun na jechisiisu silaa mootii waa kuufatee miindaa isaatiin takka ture sababa Elsaayi samaayi waggaa 3 oliif cufeef bokkaan hin roobu minaannis hin faca'u hagabuudhuma namni waan nyaatu dhabee keessa deebee gurguddaa nama abbaa qabeenyaa baalukkaa inni jedhamu hin bade bara sana baalukkaa inni ciruma badee baalukkaa waan jedhamu dhabame maal jennaan cimaa isa dur dhaqanii biraa liqeeffatantu bakkee deemee udaan gugee barbaade safuu bara sana deebite silaadha ilaala geeffadhu guddaadha isatti jettutu mootiiwwan barii gadhiisee udaan gugee bakkee keessa namoota kaanii wajjin barbaada ciisafuu guddaa isa jedhamu takkas ta'e lammaffaa xurumatti na dhagaasin dhiifama jechuun namni tokko dubbiin dhumne tokko dhiifamaan fixuu danda'a ay sorry namni tokko tun magaalaa kee deemtu gafaasi godhee masitti ba'ee sorry siin jedha dhiifama naa godhee daraa siin jedha sitti bu'ee dhubu ilaala geeffadhu karaa marratu deemtu mucuggootee dhuma dhoqqee kanan bataggootee namarra jettee dhiifama bannaateettee dabarta gooteen beektu kan namnati dhiifama jetteen suni sitti haaraa sokkaan wantichi araaratu ta'e utuu hin taane dhiifama wal bira dabartan dhiifamni wal bira nama dabarsa araarri garuu walitti nama hambisa ilaa sheekan dhiifamni wal bira nama dabarsa bakka soori bakka dhiifama naa godhi sikati wal bira darbuudhaaf haraara garuu wajjin muna dhudda nami tokko nama jibbuuf dhiifama godhe jechuun dura nami si'a baay'ee kan wal lolu nama walitti baay'ee siquudha namni wal hin beekne waliin lolu beektu namni wal lolu nama goddanyaa ollaa maatii warra wajjin hojjetan sababni isaa hojii irratti walitti buuta wayi haasaa irratti wanti ta'e wayi sii ta'uu didata gaafa walitti buutu jarri wayi goddanyaamti kee warrumti naannoo sana jiran dhufanii walitti isin qabanii bakka dhiifama godhaa waan kana bira darbaa isin hin dhufanii dhiiftee nama tokkoof dhiifama gootee reeleeshin yooyi akkaataa itti dura walii wajjin jiraachaa turtan san ittiin deebine yoo ta'e dura buna wal waamta ta'e har'amma wal loltee dhiifama gootee fi buna waamtu anaan ati araara goote tun taane dhiifamaan dubbii sana dhiifte keessa kee ammayyuu dhukkubi sun hin baane raawwatee jira jechuudha. Hinniifteef taanaan akka isa duraa sanatti wajjin jiraatte dhuguma araara gootee jechuudha. Walitti deebitan jechuudha. Mee asitti deebina. Dubbiin numne dhume. Waan badduun baanee badduu ba'e. Namni waan tokkitti lafaa kaasuudhaaf daboo kadhata. Ameen. Namni waan tokko si gargaaruudha. Isayyuu
ilaa gamaa dhabeettu kutaammaatu namni tokko tarii nama waan qajeelaa godheef tokkoo fi siin du'a jechuu hin danda'a. Nama maal godheef waan qajeelaa baay'ee weemma namni tokko bakka siin du'a yotten waa sirraa argataa jira jechuudha namni sun waa irraa fayyadamaa jira jechuudha. Siin du'a jedhu sababni isaa wayyatti madda galiiti wayi madda jaalala isaa ta'uu dandeessa wayi madda wayi waan ta'e wayi sirraa fayyadamee siin du'a jedhu nama waan gaarii gooteef nama nyaachifte nama wajjin hojjette nama waa fayyadde nama waa gargaarte siin du'a jechuu danda'a namni akkasii. Namti lafa abbaa nagaadhuma si aarsee halkanii guyyaa si gubeedhuma baay'eetti gadditeedhuma ani siin du'an jetta ammati maal jette sin ajjeesa jettaan hin jettu kaati hin jettu hiikan sin ajjeesa bakka yoon si dhiise jettaan nama si miidhe ilaa inni kan waaqayyoo kun kana miti waan gaarii goone waan numti ilma isaa tokkicha qabu akka hin ajjeesu godhu tokkoyyuu hin qabne cubbama diina isayyuu namni nama jibbeef diina kooti jechuun jedhan sadarkaansaa haayinsaa ilaalchisa guddaadha baay'ee sadarkaa diinummaa diina turre araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jedha araarri waaqayyoo baay'ee waan ta'eef nuuni cubbamoon karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin abbaatti kan araaramne waan dubbannu qabna waan jennu qabna namatti waan himannu qabna araarri waaqayyoo sigaa nama sibiraatiin araarri waaqayyoo sigaa jedhime jira araarri waaqayyoo sigaa amma kana dubbatatte hin hedduu misala nama fixaan jedhama wala amma kanuma dhageessee galtanga namatu akkanna godhe makiyaa baamiyam mikee saabaanusa jireenya kootu akkasitti madaa'ee akkasitti cabee ture meesa kee agabayme si'a tokkitti cabde ati immoo waggaa 10 of hin cabsin mee callumatteema si'a tokkitti miidhamte ati immoo waggaa 5 waggaa 6 of cabsita lafa callumatteema si'a tokko nami jechaan simi si'a tokko arrabsamte si'a tokko miidhamte wanti wayitii miidhamte ati immoo xorataa ofii laataam namni lafa abbaa nagaa waggaa 5 waggaa 2 guutuu mataa keetti baatee deema bara akkas akkasii an akkatti miidhameen ture abalee jecha akkanaan jedhee isa nan irraanfadhaa jedhe gaadhaa'e yaa hin duuteewu baay'ee miidhamteema nan irraanfadhaa isa ani immoo sittan himu jireenya keetu arraba namaatiin miidhame yoo ta'e dhiisi tuffadhuu dhiisi jireenya kee keessa namni harraba hoofuu dhiisee tasaabiyyuu hoofu dhiisi bira darbe isatti bor jiraattutu jireenya ilaa isheen sitti maal nama si biraatiin jireenyi isa boriitii jedhi maaloo dhabu isatti bor jiraattutu jireenya edin dafiiti mee namni tokkitti quba kee ol fuudhiiti an jireenya qaba hirkame ani waaqayyo wajjin nagaadha jedhime maal ta'a kun sitti yoo sitti minyaa'e maaloo yaa waaqa akkam nama ito laabbe mee ishee marra naa deebime anuma nunatti tole yoo ishi maqaa gooftaa biratti an gurbaa sana biraan an gubadhe nagaan na beettay nama biraa nagaan argattu eenyu biraati gurbaan sun jireenya koo waadee garaachi koo sababii isaatiif na lukkeettee ganaa si lukkisa gurbaan hin talattiin ganaa garaacha kee lukkiftee badduu si baafte isheerraa abdiin godhatini eenyu biraa nagaa qabne maal ta'a miilla itti deebis giiftii koo itti deebis miilla kee itti deebisiiti ani si biraan nagaa qaba jedha iyyaatime eewu biraa Isho natti tole hirra deebi qubatti qabi yaa waaqayyoon si biraan nagaa qaba jedha thank you achuma naa dhaabadhu ilaa dhaggeeffadhu gaa ilaa nuuni amantiidhaan fayyine tokko hidhime tokko amantiin erga fayyine erga jireenyi keenya nagaala fayyaa dhukkubsataatu fayyaa akkati fayyide kana namni dhugaa si hin ba'u sumatu dhugaa ofii ba'ani nama fayyaadhaa jedhe fayyummaa kee gaafa ragaaggaxattee mirkaneeffattu waaqayyoon biratti erga fayyite maal qabdu nagaa isti yeroo lama iyyaati nagaa jedhame jedhetti dabali nagaa jedha nagaa qabnaa jedhe meettuma fuuf immoo karaa isaa ayyaana isaa isa yoom mi'eeffachaa jiru yoom waa garuu si ceephaa taanaan maal
afura qulqulluudha inni sirriidha. Hince afura qulqulluuni kasasee waldaas hin baasu. Ceephee si fayyisa. Maali haati maal taateedha? Hinceepha afura qulqulluun akkas. Seexanni garuu akkamitti waldaa dhattaa? Sila cubbuun hojjenneeti. Iddoo akkasiin tureeti. Maal taate nama gidduu teessa sin jedha. Hojiin isaa nama gidduudha. Waaqayyo irraa gargar si baasee hiriyaa kee keessaa bakkeesse kaayee akka Taayilaandii guurte asitti Taayilaandii 10 asitti Taayilaandii 30 baatte wayyaa bututaa wayii asirratti uffatte gosol akka jettu karoora seexana afurri qulqulluunoo gurbaan ana sila cubbuu hojjette maal taate kadhadhu fiigi waldaa dhaqe nama kadhachiifadhu tajaajilaa waami jira afura qulqulluudhaamin maal jilbeenfadhu waami afura waaqayyo waami nagatte siin jedhaam si dheebossaamin guyyaa tokkitti waaqayyo irraa gargar baanaan bu'aa deemta si boosisaamin maana irraa fagaatteedha malee sin ari'u afurri waaqayyo maana dhiifte siin jedha malee maal taate na jalaa badde mucaa koo jedha toosisee si deebisahin isaaf ilillee fidaa maaloo isaaf ilillee shoo inni afura waaqayyooti waldaa baqadhu siin jedha taana eenyu jedhate jedhiin akka seexanaa isheen sobdi sobduudha isheen lafatti quba qabnu seexani kaabaaf kibban qabu malee meqituma akkuma lafatti quba qabaame seexani lafanni jiru lafatti quba kaabaa kibban qabuun kibbarratti jiru no seexanni afur qubatti qabiiti qubatti hin qabduu firaati durbiidha lafatti quba qabiiti ati seexanni kun jedhime na kasaftee mana waaqooti na baasuuf turte har'a garuu sirrattan bareedhe taa'odhi abbaa koottan galiyan jedhin kadhannaa koottan deebi'adhin anoo yesuus na simateeraa jedhimme cubbuu koof hin banne fayyeeraa jedhin badii koof hin banne fayyeeraa yeroo sadii ani fayyaara jedha ani fayyaara jedha dabalaat ani fayyaara jedha dabalaati wow Adias. Ishi bo tifu vila namfita. Ishi. Nampat malir mania. Mahir man abdi ulfin malo waqos itu kadda wa akar wante injeri. Wanci mahir mate ta arta. Nampat. Isayu nama bara dura dhaabachuu dandeenye irraa hirmaatte maaliif yaadduwaati kan nama baraaf na beekaayyuu jette nami beekamaan tokko nama beekamaa wayii jenname nami beekamaa wayii maqaa keebate Helen nami beekamaan ulfaataan tokko ila fakkeenya si fudhadhaa jedha guddaamte wayii wanti mee eewu jennu maqaa namaan nama mee miidiyaarran jira namti ulfaataa wayii tokko utuu sima karaarra deemaa jiru hinde Helen naguma utuu siin jedhee guyyaa guutuu yoo namatti mul'iftu ta'ellee jalluma deemaa hidhiin kee ila jalbu kolfi si godha maayit nama beekamaatu na beekama utuun jaallatini nama beekamaa si beekaga bilaana wayyoo of jechu akkeedu amma jaamni qulqulluun nuun eenyuudhaan of jenyeed maqaa eewutiin wajjilaaga nama guddaa kana ga'u si beeka Hissay na beeku keebsi agalatu edhaani jara nami si beeke iyyuu gammaddoo waaqayyo inni waaqaaf lafa uume yeroo inni maqaa keetiinan si beeka siin jedhu sin gammachiisu ani maqaa keetiinan si beekaa waan ati irra jirtu si beekaanii an hojii kee beekan jedhu mul'ata miti maal kee beeka Dhoqqees batabbati maali dhagaas daake hojii kee beeka gaafanni siin jedhu waan ta'een gammaddu ati itti dabali yaabbee kana malees immoo maaltu maal fidaa buddeen nyaattee noositudha ida wanti nutti kennanii kan obsiisisan ijoollee daa'ima xinnoo hidheetti dibdeetu yeroo shan jettu zim gochisiiftu xinnoo isheeti edaa ijoollee ibidda baattu ijoollee yesuusin amanteedha kan obsa barsiisu gidiraadha isati jibbitu gidiraatu obsa si barsiisa xinnoo tokko sira defe jettee maanaatee man banneemmata xinnoo lawa maali haati na ilaalaa jirtaati xinnoo tokko itti badaa jirtaman xinnoo tokko itti gooftaa dhiisuudhaaf maal taa yoonni isa walitti moottan tun dhufee yeroo sana alangaadhaan mana kee deebisee maal taate waan xinnoodhaaf jirretti yeroo gooftaa jibbitu tokko keenyaatu waaqayyo poolisii wayii ramadee
tinno datte walla bagat belesan na kombaatare wan tinno ati namaa siin jedha Waaqayyo ati dadhabaadhaa siin jedha Waaqayyo ati cubbamaadha garuu hojii kootiin fayyide of hin jejin hojii keetiin siin jedha Waaqayyo nami tokko calluma dhema laphee dhiibee akka waan ofii isaati jireenya bara baraa bitateetti qamat godhe masitti muraa oola namoonni akkasii Waaqayyoofis ofiifis namaafis dhimma hin baasan warra of tuuloo hafuufamoodha isaan hafuura fiinyaatutti gale fiinya boqosee kot dhidhiitaanii deemu Waaqayyo biraa galatan qaban maaliif gochaa ofii isaaniitiin dhaadatu waan ta'eef hojii Kiristoos zeeroo godhanii warri hojii Yesuusin of jajanii habbe hafuurri qulqulluun isaan hin boqosumi bilchaataa isaan godheeti jabaa isaan godhee isaan naaba harka kee ol fuudhiiti akka jedhe nan jabaa dharime hafuurri Waaqayyo na jabeessa hirmiyaa